Ashamaa harka fuunee jirra jirtu Oromoo koo bakkuma jirtanitti nagaan rabbii sinirraa jiraatu jechaati. Egaa warroonni hin beekne ani Jaallee Tuubiin jedhama. Akkasuma irraa mana Daggee Tuubitti argamaa jirra. Mana Daggee Tuubitti immoo kan argamneef gammachuu ishii waliin qoodachuuf Oromoo keenya. Egaa Daggee baga guyyaa kana geessisin jira, baga gammaddee kongireeshinsin jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa dadhabbii hedduu keessa dabartee gola hormaa keessatti rakkoo hedduutu jira. Waan hundumaa dandamattee mo'attee hasga'uun kee isa tokko waan ta'eef baga gammaddeessin jedha. Kongireeshinsin jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa akkasuma hordoftoonni Daggee Tuub kan taatan hundumti keessaanuu jalqaba hanga ammaatti kan wajjiniin dhaabbachaa turtan sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma immoo koomentii barreessuudhaan kan wajjiniin turtan hundumti keessaanuu guddaa isaa galatuumaan isiniin jedha. Egaa Daggee hammas gargaarsi inni barbaachisaa kun waa xiqqaadha waan ta'eef ganaa gargaarsi ishii barbaachisaa. Akkasuma gargaarsi keessaan biraan hafina isiniin jedha Oromoo kiyya. Sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma warroonni mana ishiitiif immoo haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaaniin egaa akka obboleettii keenya bukkee dhaabbannuun isiniin jedha. Egaa isuma kana isiniin jechuu jaaladha Oromoo kiyya. Nama keenya jajjabeessadha, wal jajjabeessadha, wal guddisaan isiniin jedha. Wanti gamtaan hojjetamu tokko baay'ee namatti tola, hin milkaa'asi. Kanaaf walaa gargaarru hundi keenya nama keenyatti garaa hin jabaatinaati, wal jajjabeessaa sheerii walii godhaan isiniin jedha dhaamsa kooti kuni. Egaa Daggee atis immoo waan gaggaarii qabattee dhuftee akka saba keettiif fakkeenya guddaa taatu abdii qaba. Egaa waan guddaarraa akka geessu abdii qabna, jabaadhu siin jenna. Itti fufa deemsi. Egaa baga gammaddee siin jedheetiin jira. Kongireeshin ani Jaallee Tuubidha. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu nageenya waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u warroon nambiinuu jiraattan ani Siifan Tuubiin jedhama. Egaa har'a keechummaa ta'ee mana obboleettii teenya Daggee Tuubitti argamee jira. Isiniin jedha gammachuu kiyya ibsachuudhaaf obboleettii teenya Daggee Tuubii baga gammaddee baga kanaan sigee baga guyyaa dadhabbii keetii guyyaa lifaatii keetii waaqayyo siin geessin jedha. Gammachuun kee gammachuu keenya baga gammaddee obboleettii teenya Daggee Tuubii siin jedha. Akkasumas keessummoonni ishii fi maatiin ishii warroonni taatan baga gammaddan, warroonni maatii ishii taatan baga gammaddanii. Egaa gammachuun ishii gammachuu hunda keenyatti waan ta'eef baga hundi keessanuu gammaddan isiniin jedha. Akkasumas immoo maatiin ishii warroonni taatan guddaa tokko galatuumadha. Maaliif osoo isin laayikii sabskiraayib sheer gochuu baattanii ishiin milkaa'ina irra milkooftu kuni hin milkooftu jecha. Milkaa'inni kunii fi karoorri kaayyoon ishii bu'aan irraa kun argamuun lifaatii keessanii fi dadhabbii keessanii yeroo dheeraadhaaf waan ta'eef isinis maatii ishii warroonni Daggee Tuubii taatan galatooma guddaa tokko isiniin jedha. Baga gammaddanii baga wajjumaan gammanne. Egaa obboleettii teenya qaalii kongiraa siin jedhee jira. Irra deemuudhaan baga gammaddee gammachuun kee gammachuu hunda keenyatti siin jedha. Egaa kun jalqaba isaati malee xumura isaati muti. Egaa waan baay'ee si eeggata. Akkuma waan duraan akka laayii kanatti guyyaa har'aa kana argine akka salphaatti as hin geenye waan ta'eef dadhabbii kufaatii akkasumas muudannoo hedduu dabarsiteeti. Egaa obsa qabaattee obsa qabaachuu waan hundaaf nama fayyada waan ta'eef milkooftee har'a bakkee kana geeche. Egaa kun akkuma nama jedhe jalqaba saati malee xumura isaati muti. Waa baay'ee si eeggata. Akkuma tanaan duratti obsa qabaattee muudannoo hedduu si mudate keessa dabarte ammas obsaan akka keessa dabarte bakka guddaa fi fakkeenya fi dhaloota uummata keetii
waan gaarii fakkeenya akka taatu abdii sirraa qabna ni gootas jennee abdanna akkasumas immoo maatii ishee warri taatan akkuma duraan wajjin dadhabdanii wajjin laffaatanii bu'aa kana argamsiistanitti karaa fuulduraattis waan gaarii akka isheen hojjettuuf cinaa dhaabbachuu laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan akkasuma wal gargaaruu sheer walii gochuudhaan viidiyoo walii daawwachuudhaan isiniin jedha maatii ishee warroonni taatanii isiniin jedha akkanatti wal gargaaraa wal malee namni tokko qobaasaa bakka tokko ga'uu hin danda'u wal malee chaanaalii keessan ishii immoo chaanaala ishii qofa osoo hin ta'in chaanaala hunda keenyati jechaadha. Akkuma isheen itti dadhabdee nurree itti dadhabne isinirree itti dadhabdanii guyyaa kana geenya waan ta'eef ammas akkasumatti walumaan bakka tokko ga'uudhaaf isiniin jedha jabaadhaa galatuma guddaa tokko asuma irratti xumura gaabbileetti keenya bakka gammadde isiniin jedha. Nagaan turaadha isiniin jedha waan dhaggeeffatanii guddaa tokko galatuma laayik sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. Aladalina rabara kuya jabdu koosnabu dadabbi kootiyana ofta venchu gafaraku irmata buya rakila buya momtunan begnis hiriko lola nafosute nokona ashama arka fuule akkam jirtu nageenya waaqayyo bakka jirtaniif kalatti jirtanitti isiniif haa ta'u warroon nan binuu jiraattan ani siifantuu hin jedhama. Egaa har'a keechummaa ta'ee mana obboleetti teenya dhaggeetu bitti argamee jira. Isiniin jedha gammachuu kiyya ibsachuudhaaf obboleetti teenya dhaggeetu baga gammaddee baga kanaan sigee baga guyyaa dadhabbii keetii guyyaa lifaatii keetii waaqayyo siin geessiin jedha gammachuun kee gammachuu keenya baga gammaddee obboleetti teenya dhaggeetu siin jedha. Akkasumas keessummoonni ishee fi maatiin ishee warroonni taatan baga gammaddan warroonni maatii ishee taatan baga gammaddanii egaa gammachuun ishee gammachuu hunda keenyatti waan ta'eef baga hundi keessanuu gammaddanii isiniin jedha. Akkasumas immoo maatiin ishee warroonni taatan guddaa tokko galatuumadha. Maaliif osoo isin laayik sabskiraayib sheer gochuu baattanii isheen milkaa'ina irra milkooftu kuni hin milkooftu jecha milkaa'inni kunii fi karoorri kaayyoon ishee bu'aan irraa kun argamuun lifaatii keechanii fi dadhabbii keechanii yeroo dheeraadhaaf waan ta'eef isinis maatii ishee warroonni dhaggeetu taatan galatuma guddaa tokko isiniin jedha baga gammaddanii baga wajjumaan gammanne. Egaa obboleetti teenya qaalii koongiraa isin jedhee jira irra deebiidhaan baga gammaddee gammachuun kee gammachuu hunda keenyatti isin jedha. Egaa kun jalqaba isaati malee xumura isaati muti. Egaa waan baay'ee si eeggata akkuma waan duraan akka laayii kanatti guyyaa har'aa kana argine akka salphaatti asin geenye waan ta'eef dadhabbii kufaatii akkasumas muudannoo hedduu dabarsiteeti. Egaa obsa qabaachuu waan hundaaf nama fayyada waan ta'eef milkooftee har'a bakkee kana geeche. Egaa kun akkuma nama jedhe jalqaba saati malee xumura saati muti waa baay'ee si eeggata akkuma tanaan duratti obsa qabaattee muudannoo hedduu si mudate keessa dabarte ammas obsaan akka keessa dabarte bakka guddaa fi fakkeenya fi dhaloota uummata keetii waan gaarii fakkeenya akka taatu abdii sirraa qabna ni gootas jennee abdanna akkasumas immoo maatii ishee warri taatan akkuma duraan wajjin dadhabdanii wajjin laffaatanii bu'aa kana argamsiistanitti karaa fuulduraattis waan gaarii akka isheen hojjettuuf cinaa dhaabbachuu laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan akkasuma wal gargaaruu sheer walii gochuudhaan viidiyoo walii daawwachuudhaan isiniin jedha maatii ishee warroonni taatanii isiniin jedha akkanatti wal gargaaraa wal malee namni tokko qobaasaa bakka tokko ga'uu hin danda'u wal malee chaanaalii keessan ishii immoo chaanaala ishii qofa osoo hin ta'in chaanaala hunda keenyati jechaadha. Akkuma isheen itti dadhabdee nurree itti dadhabne isinirree itti dadhabdanii guyyaa kana geenya waan ta'eef ammas akkasumatti walumaan bakka tokko ga'uudhaaf isiniin jedha jabaadhaa galatuma guddaa tokko asuma irratti xumura gaabbileetti keenya baga gammadde isiniin jedha. Nagaan turaadha isiniin jedha waan dhaggeeffatanii guddaa tokko galatuma laayik sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. Aladalina rabara kuya jabdu koosnabu dadabbi kootiyana ofta venchu gafaraku irmata buya rakila buya momtunan begnis hiriko lola nafosute nokona Mana boleh tiada kita nargama
jechuun barbaada. Congratulations. Bagada tabbii kan kee baga milkiidhaan xumurteen siin jedha ka fuulduraatiifis doolaara akka irraa ammaarratti abdiin qaba. Congratulations jechuun barbaada. Jamee galee qottee jamee gataardee bakka kana geessee har'a kulos gammaddee gammachuu keessi waliin qoodachuuf chaanaalii kee irratti argama. Baga si gammachiisee baga taabii kan kee baga gammaddee argite siin jechuu barbaada. Madaamiidhaan dararamaa gola kaanii seenaa silkiis qaqayyaraa bakka kana geessee abdii boruutiif maal lafa keessee baga si gammachiisee siin jechuu barbaada. Namaafis hirmaachaa namaafis dhiibbachaa bakka kana ga'u kan kee baay'ee na gammachiiseera. Isinoo yaa uummataa akkamitti ilaaltan laata? Kanaaf gammachuu guddaadha isheen bakka kana ga'uun abdii fuulduraatiifis tarkaanfii guddaadha. Baay'ee gammaddee kongireeshiin jechuun barbaada. Guyyaa jabduu kooti dadhabbii kooti Oftaan beekuu gaafa rakkoo birmaata guyyaa rakkinaa guyyaa homtuu naan hin beekne hiree koo lafa oolaa namoositee boqonnaa. Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota daggee YouTube jalatti argamtan hundi keessan akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti galata Waaqayyo. Har'a gammadeen jira hordoftoota kiyyaa. Baga gammaddanii baga gammanne walumaan kun gatii dadhabbii keessaniiti. Warroonni maatiinaaf hin taane subscribe, like, share gochuun maatiinaaf ta'an jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni maatii kotaatanii jirtan like gochuun jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkasuma obboloonni koo guyyaa irraa gammachuu keessan guutanii as gidduutti argamtan hundi keessan iyyuu galatoomaa. Baay'een isin jaalladha obboloota koo qaqqaarii. Baay'een isin kabajaa. Milkaa'inni keenya adeemsi keenya fuuldurattis wajjin akka ta'u abdiin qaba. Baay'ee galatoomaadha. Warroonni maatiinaaf hin taane ammallee subscribe gochuun dagatinaa. Subscribe godhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Subscribe goonee wal jajjabeessine wanti nu kaffalchiisu hin jiru. Kaffaltiin kaffalamu hin jiru. Subscribe maxxanee bira darbuudha. Subscribe nu godhaa. Viidiyoo nuti gadhiisnu nu daawwadhaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Galatoomaa. Ashama harka fuunee jira jirtu Oromoo koo bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isinirraa jiraatu jechaati. Egaa warroonni hin beekne hani jaalli tuubiin jedhama. Akkasuma irraa mana daggee tuubitti argamaa jira. Mana daggee tuubitti immoo kan argamneef gammachuu ishii waliin qoodachuuf Oromoo keenya. Egaa daggee baga guyyaa kana geessisin jira. Baga gammaddee kongireeshinsin jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa dadhabbii hedduu keessa dabartee gola hormaa keessatti rakkoo hedduutu jira. Waan hundumaa dandamattee mo'attee hasga'uu kee isa tokko waan ta'eef baga gammaddeessin jedha. Kongireeshinsin jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa akkasuma hordoftoonni daggee YouTube kan taatan hundumti keessaanuu jalqaba hanga ammaatti kan wajjiniin dhaabbachaa turtan sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma immoo koomentii barreessuudhaan kan wajjiniin turtan hundumti keessaanuu guddaa isaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa daggee hammas gargaarsi inni barbaachisaa kun waa xiqqaadha waan ta'eef ganaa gargaarsi ishii barbaachisaa. Akkasuma gargaarsi keessaan biraan hafinaa isiniin jedha Oromoo kiyya. Sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma warroonni mana ishiitiif immoo haaraa taatan subscribe gochuudhaaniin egaa akka obboleettii keenya bukkee dhaabbannu isiniin jedha. Egaa isuma kana isiniin jechuu jaaladha Oromoo kiyya. Nama keenya jajjabeessadha wal jajjabeessadha wal guddisaan isiniin jedha. Wanti gamtaan hojjetamu tokko baay'ee namatti tola milkaa'asi. Kanaaf walaa gargaarru hundi keenya nama keenyatti garaa hin jabaatinaati wal jajjabeessaa sheerii walii godhaan isiniin jedha dhaamsa kooti kuni. Egaa daggee atis immoo waan gaggaarii qabattee dhuftee akka saba keettiif fakkeenya guddaa taatu abdii qaba. Egaa waan guddaarraa akka geessu abdii qabna jabaadhu siin jenna. Itti fufa deemsi. Egaa baga gammaddee siin jedheetiin jira. Kongireeshin ani jaalletu bida.
Mana obboleettii keenya daaqiitti argama. Daaqii baga gammadde siin jechuun barbaada. Kongireeshin. Baga dadhabbii kan kee baga milkiidhaan xumurteen siin jedha ka fuulduraatiifis doolaara akka irra amma irratti abdiin qaba. Kongireeshin siin jechuun barbaada. Jamee galee qottee jamee gataardee bakka kana geessee har'a kuloos gammaddee gammachuu keessi waliin booddachuuf. Chaanaalii kee irratti argama. Baga si gammachiisee baga taabii kan kee baga gammaddee argite siin jechuu barbaada. Madaamiidhaan dararamaa gola kaanii seenaa silkii qaqayyaraa bakka tana geessee abdii boruutiif maal lafa keessee baga si gammachiisee siin jechuu barbaada. Namaafis hirmaachaa namaafis dhiibbachaa bakka tana ga'u kan kee baay'ee na gammachiiseera. Isinoo yaa uummataa akkamitti ilaaltan laata? Kanaaf gammachuu guddaadha. Isheen bakka tana ga'uun abdii fuulduraatiifis tarkaanfii guddaadha. Baay'ee gammaddee kongireeshin siin jechuun barbaada. Ashama harka fuudhee akkam jirtu nageenya waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroon nambinuu jiraattan ani siifantuu hin jedhama. Egaa har'a keechummaa ta'ee mana obboleettii teenya dhaggeetu bitti argamee jira. Isiniin jedha gammachuu kiyya ibsachuudhaaf obboleettii teenya dhaggeetu baga gammaddee baga kanaas ga'ee baga guyyaa dadhabbii keetii guyyaa lifaatii keetii waaqayyo siin geessin jedha. Gammachuu keenya baga gammaddee obboleettii teenya dhaggeetu siin jedha. Akkasumas keessummoonni ishee fi maatiin ishee warroonni taatan baga gammaddan, warroonni maatii ishee taatan baga gammaddanii. Egaa gammachuun ishee gammachuu hunda keenyatti waan ta'eef baga hundi keessanuu gammaddan isiniin jedha. Akkasumas immoo maatiin ishee warroonni taatan guddaa tokko galatuumadha. Maaliif osoo isin like subscribe share gochuu baattanii ishiin milkaa'ina irra milkooftu kuni hin milkooftu jecha milkaa'inni kunii fi karoorri kaayyoon ishee bu'aan irraa kun argamuun lifaatii keechanii fi dadhabbii keechanii yeroo dheeraadhaaf waan ta'eef isinis maatii ishee warroonni dhaggeetu taatan galatuma guddaa tokko isiniin jedha. Baga gammaddanii baga wajjumaan gammanne. Egaa obboleettii teenya qaalii kongiraa siin jedhee jira. Irra deebiidhaan baga gammaddee gammachuun kee gammachuu hunda keenyattis siin jedha. Egaa kun jalqaba isaati malee xumura isaati muti. Egaa waan baay'ee si eeggata. Akkuma waan duraan akka laayii kanatti guyyaa har'aa kana argine akka salphaatti as hin geenye waan ta'eef dadhabbii kufaatii akkasumas muudannoo hedduu dabarsiteeti. Egaa obsa qabaachuu waan hundaaf nama fayyada waan ta'eef milkooftee har'a bakkee kana geeche. Egaa kun akkuma nama jedhe jalqaba saati malee xumura isaati muti. Waa baay'ee si eeggata. Akkuma tanaan duratti obsa qabaattee muudannoo hedduu si mudate keessa dabarte ammas obsaan akka keessa dabarte bakka guddaa fi fakkeenya fi dhaloota uummata keetii waan gaarii fakkeenya akka taatu abdii sirraa qabna ni gootas jennee abdanna. Akkasumas immoo maatii ishee warri taatan akkuma duraan wajjin dadhabdanii wajjin laaffaatanii bu'aa kana argamsiistanitti karaa fuulduraattis waan gaarii akka isheen hojjettuuf cinaa dhaabbachuu laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan akkasuma wal gargaaruu sheer walii gochuudhaan viidiyoo walii daawwachuudhaan isiniin jedha. Maatii ishee warroonni taatanii isiniin jedha akkanatti wal gargaaraa wal malee namni tokko qobaasaa bakka tokko ga'uu hin danda'u wal malee. Chaanaalii keessan ishee immoo chaanaala ishee qofa osoo hin ta'in chaanaala hunda keenyati jechaadha. Akkuma isheen itti dadhabdee nurree itti dadhabne isin irraa itti dadhabdanii guyyaa kana geenya waan ta'eef ammas akkasumatti walumaan bakka tokko ga'uudhaaf isiniin jedha. Jabaadhaa galatuma guddaa tokko asuma irratti xumura. Egaa obboleettii teenya baga gammadde isiniin jedha. Nagaan naa turaadha isiniin jedha. Waan dhaggeeffattanii guddaa tokko galatuma laayik sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. Alalina rabara kuya jabdu kozle dadhabbii kootiyana oftaan fichuu gaafaraku irmaata guyyaa rakkina guyyaa homtuu naan beekne hirii koolaa namoositee boqonnaa. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf hordoftoota dhaggeetuuf jalatti argamtan hundi keessan akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo. Irra baay'ee gammadeen jira. Hordoftoota kiyyaa isinillee baga gammaddanii baga gammannee walumaan kun gatii dadhabbii keessaniiti.
warroonni maatiin afantaanii subscribe like share gochuun na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha warroonni maatii koo taatanii jirtanillee like gochuun na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha akkasuma warroonni har'a gammachuu koo gammachuu keessan godhatanii as gidduutti argamtan obboloonni koo hundi keessan iyyuu galatuuma galanni keessan guddaadha obboloota koo qaqqaalii akkasuma kuni calqabadha gara booddeetti illee wal faana wajjinni akka milkoofnu abdiin qaba jabaadha isiniin jedha baay'ee tokkoon isin jaalladha hordoftoota kiyyaa baay'ee tokkoon isin kabaja ammallee irra deebi'ee warroonni maatii koon taanii subscribe like share gochuun na cinaa dhaabbadhaa na jajjabeessan isiniin jedha galatuuma Mana obboleettii keenya daakiitiin argama. Daakii baga gammadda jechuun barbaada. Kongireeshin. Baga dadhabbii kan kee baga milkiidhaan xumurteen siin jedha ka fuulduraattiifis doolaara akka irraa ammaarratti abdiin qaba. Kongireeshin siin jechuun barbaada. Ji'a meeqa dheebottee ji'a meeqa taa'attee bakka kana geessee har'a kuloos gammaddee gammachuu keessii waliin qoodachuuf. Kanali kerratti argama baga si gammachiise baga taabii kan kee baga gammaddee argite siin jechuu barbaada madaamiidhaan dararamaa gola kaanii seenaa silkiis qaqayyaraa bakka tana geesse abdii boruutiif maal lafa keesse baga si gammachiise siin jechuu barbaada namaafis hirmaachaa namaafis dhiibbachaa bakka tana ga'u kan kee baay'ee na gammachiiseera Isinoo yaa uummataa akkamitti ilaaltan laata kanaaf gammachuu guddaadha isheen bakka tana ga'uun abdii fuulduraatiifis tarkaanfii guddaadha baay'ee gammaddee kongireeshin siin jechuun barbaada. Ashama harka fuudhee akkam jirtu nageenya waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u warroon nambiinuu jiraattan ani siifantuu hin jedhama. Egaa har'a keechummaa ta'ee mana obboleettii teenya dhaggeetu bitti argamee jira. Isiniin jedha gammachuu kiyya ibsachuudhaaf obboleettii teenya dhaggeetu baga gammaddee baga kanas ga'ee baga guyyaa dadhabbii keetii guyyaa lifaatii keetii waaqayyo siin geessiin jedha gammachuu keenya baga gammaddee obboleettii teenya dhaggeetu siin jedha akkasumas keessummoonni ishee fi maatiin ishee warroonni taatan baga gammaddan warroonni maatii ishee taatan baga gammaddanii egaa gammachuun ishee gammachuu hunda keenyatti waan ta'eef baga hundi keessanuu gammaddan isiniin jedha akkasumas immoo maatiin ishee warroonni taatan guddaa tokko galatuumadha maaliif osoo isin like subscribe share gochuu baattanii isheen milkaa'ina irra milkooftu kuni hin milkooftu jecha milkaa'inni kuni fi karoorri kaayyoon ishee bu'aan irraa kun argamu lifaatii keechanii fi dadhabbii keechanii yeroo dheeraadhaaf waan ta'eef isinis maatii ishee warroonni dhaggeetu taatan galatooma guddaa tokko isiniin jedha baga gammaddanii baga wajjumaan gammanne egaa obboleettii teenya qaalii kongiraa siin jedhee jira irra deebi'uudhaan baga gammaddee gammachuun kee gammachuu hunda keenyatti siin jedha egaa kun jalqaba isaati malee xumura isaati muti egaa waan baay'ee si eeggata akkuma waan duraan akka laayee kanatti guyyaa har'aa kana argine akka salphaatti asin geenye waan ta'eef dadhabbii kufaatii akkasumas muudannoo hedduu dabarsiteeti egaa obsa qabaachuu waan hundaaf nama fayyada waan ta'eef milkooftee har'a bakkee kana geeche egaa kun akkuma nama jedhe jalqaba saati malee xumura isaati muti waa baay'ee si eeggata akkuma tanaan duratti obsa qabaattee muudannoo hedduu si mudate keessa dabarte ammas obsaan akka keessa dabarte bakka guddaa fi fakkeenya fi dhaloota uummata keetii waan gaarii fakkeenya akka taatu abdii sirraa qabna ni gootas jennee abdanna akkasumas immoo maatii ishee warri taatan akkuma duraan wajjin dadhabdanii wajjin laaffaatanii bu'aa kana argamsiistanitti karaa fuulduraattis waan gaarii akka isheen hojjettuuf cinaa dhaabbachuu like gochuudhaan subscribe gochuudhaan akkasuma wal gargaaruu share gochuudhaan viidiyoo walii daawwachuudhaan isiniin jedha maatii ishee warroonni taatanii isiniin jedha akkanatti wal gargaaraa wal malee namni tokko qubaasaa bakka tokko ga'uu hin danda'u wal malee chaanaalii keessan ishee immoo chaanaala ishee qofa osoo ta'e chaanaala hunda keenyatti jechaadha akkuma isheen itti dadhabdee nurree itti dadhabne isinirree itti dadhabdanii guyyaa kana geenya waan ta'eef ammas akkasumatti walumaan bakka tokko ga'uudhaaf isiniin jedha jabaadha galatuma guddaa tokko asuma irratti xumura gaabbileetti teenya baga gammadde isiniin jedha nagaan turaadha isiniin jedha waan dhaggeeffatanii guddaa tokko galatuma like share gochuu hin dagatina isiniin jedha
Alalina ragora, kuya jabdu koosne bule, dadhabbi kootiyarame, oftaan fichuu gaafa rakkoo, birmaata guyyaa rakkina, guyyaa homtuu naan hin beekne, hirii koo lafa olaa, namoositee boqonnaa. Ashamaa harka fuunee jira jirtu Oromoo koo bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isinirraa jiraatu jechaati. Egaa warroonni dambeenee hani jaalli tuubin jedhama. Akkasuma irraa mana daggee tuubitti argamaa jira. Mana daggee tuubitti immoo kan argamniif gammachuu ishii waliin qoodachuuf Oromoo keenya. Egaa daggee baga guyyaa kana geessisin jira baga gammaddee kongireeshinsin jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa dadhabbii hedduu keessa dabartee gola hormaa keessatti rakkoo hedduutu jira waan hundumaa dandamattee mo'attee hasga'uu kee isa tokko waan ta'eef baga gammaddeessin jedha. Kongireeshinsin jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa akkasuma hordoftoonni daggee tuub kan taatan hundumti keessaanuu jalqaba hanga ammaatti kan wajjiniin dhaabbachaa turtan sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma immoo koomentii barreessuudhaan kan wajjiniin turtan hundumti keessaanuu guddaa isaa galatuumaan isiniin jedha. Egaa daggee hammas gargaarsi inni barbaachisaa kun waa xiqqaadha waan ta'eef ganaa gargaarsi ishii barbaachisaa. Akkasuma gargaarsi keessaan biraan hafina isiniin jedha Oromoo kiyya. Sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma warroonni mana ishiitiif immoo haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaaniin egaa akka obboleettii keenya bukkee dhaabbannuun isiniin jedha. Egaa isuma kana isiniin jechuu jaaladha Oromoo kiyya nama keenya jajjabeessadha wal jajjabeessadha wal guddisaan isiniin jedha. Wanti gamtaan hojjetamu tokko baay'ee namatti tola milkaa'asi. Kanaaf walaa gargaaruu hundi keenya nama keenyatti garaa hin jabaatinaati wal jajjabeessaa sheerii walii godhaan isiniin jedha dhaamsa kooti kuni. Egaa daggee atis immoo waan gaggaarii qabattee dhuftee akka saba keettiif fakkeenya guddaa taatu abdii qaba. Egaa waan guddaarraa akka geessu abdii qabna jabaadhu siin jenna. Itti fufa deemsi egaa baga gammaddee siin jedheetiin jira kongireeshin ani jaalletu bida. Alalina ragora, kuya jabdu koosne bule, dadhabbi kootiyarame, oftaan fichuu gaafa rakkoo, birmaata guyyaa rakkina, guyyaa homtuu naan hin beekne. Mana obboleettii keenya daagiitiin argama. Daagii baga gammaddeessin jechuun barbaada. Kongireeshin. Baga dadhabbii kan kee baga milkiidhaan xumurteessin jedha ka fuulduraatiifis doolaara akka irraa ammaarratti abdiin qaba. Kongireeshin jechuun barbaada. Ji'a qottee ji'a taa'ee bakka kana geessee har'a kuloos gammaddee gammachuu keessi waliin qoodachuuf chaanaalii kee irratti argama. Baga si gammachiisee baga taabii kan kee baga gammaddee argite siin jechuu barbaada. Madaamiidhaan dararamaa gola kaanii seenaa silkiis kakayyeraa bakka kana geessee abdii boruutiif maal lafa keessee baga si gammachiisee siin jechuu barbaada. Namaafis hirmaachaa namaafis dhiibbachaa bakka kana ga'uu kan kee baay'ee na gammachiiseera. Isinoo yaa uummataa akkamitti ilaaltan laata? Kanaaf gammachuu guddaadha isheen bakka kana ga'uun abdii fuulduraatiifis tarkaanfii guddaadha. Baay'ee gammaddee kongireeshin jechuun barbaada. Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota daggee tuub jalatti argamtan hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata Waaqayyo. Har'a gammadeen jira hordoftoota kiyyaa. Baga gammaddanii baga gammannee walumaan kun gatii dadhabbii keessaniiti. Warroonni maatiinaaf hin taane sabskiraayib laayik sheer gochuun maatiinaaf ta'an jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni maatii kotaatanii jirtan laayik gochuun jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkasuma obboloonni koo guyyaa har'aa gammachuu keessan gootanii as gidduutti argamtan hundi keessaniyyuu galatooma baay'een isin jaalladha obboloota koo
qaarii baay'een isin kabaja milkaa'inni keenya deemsi keenya fuuldurattis wajjin akka ta'u abdiin qaba baay'ee galatoomaadha warroonni maatiinaaf hin taane ammallee subscribe gochuun dagatiin subscribe godhaan jajjabeessaan isiniin jedha subscribe goonee wal jajjabeessine wanti nu kaffalchiisu hin jiru kaffaltiin kaffalamu hin jiru subscribe maxxanee bira darbuudha subscribe nu godhaa viidiyoo nuti gadhiisnu nu daawwadhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna galatooma Ashama harka foonee jira jirtu Oromoo koo bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isinirraa jiraatu jechaati. Egaa warroonni dambeenne hani jaallitu bin jedhama akkasuma irraa mana daggee tubitti argamaa jira. Mana daggee tubitti immoo kan argamneef gammachuu ishii waliin qoodachuuf Oromoo keenya. Egaa daggee baga guyyaa kana geessisin jira baga gammaddee congratulations jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa dadhabbii hedduu keessa dabartee gola hormaa keessatti rakkoo hedduutu jira waan hundumaa dandamattee mo'attee hasga'uu kee isa tokko waan ta'eef baga gammaddeessin jedha. Congratulations jedhetin jira obboleettii teenya qaalii. Egaa akkasuma hordoftoonni daggeetu kan taatan hundumti keessaanuu jalqaba hanga ammaatti kan wajjiniin dhaabbachaa turtan sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma immoo koomentii barreessuudhaan kan wajjiniin turtan hundumti keessaanuu guddaa isaa galatuumaan isiniin jedha. Egaa daggee hammas gargaarsi ni barbaachisaa kuwaa xiqqaadha waan ta'eef ganaa gargaarsi ishii barbaachisaa. Akkasuma gargaarsi keessaan biraan hafina isiniin jedha Oromoo kiyya sheerii gochuudhaaniin laayikii gochuudhaaniin akkasuma warroonni mana ishiitiif immoo haaraa taatan subscribe gochuudhaaniin egaa akka obboleettii keenya bukkee dhaabbannuun isiniin jedha. Egaa isuma kana isiniin jechuu jaaladha Oromoo kiyya nama keenya jajjabeessadha wal jajjabeessadha wal guddisaan isiniin jedha. Wanti gamtaan hojjetamu tokko baay'ee namatti tola milkaa'asi. Kanaaf walaa gargaaruu hundi keenya nama keenyatti garaa hin jabaatinaati wal jajjabeessaa sheerii walii godhaan isiniin jedha dhaamsa kooti kuni. Egaa daggee atis immoo waan gaggaarii qabattee dhuftee akka saba keettiif fakkeenya guddaa taatu abdii qaba. Egaa waan guddaarraa akka geessu abdii qabna jabaadhu siin jenna. Itti fufa deemsi egaa baga gammaddee siin jedheetiin jira congratulations ani jaalletu bida. Mata guyyaa rakkinaa guyyaa homtuunaan hin beekneef hiriyee koo lafa oolaa namoota ta'e boqonnaa.